Jirra jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Duraan dursee ani wallisaa Jamaal Usmaa'iliin jedhama. Sirboota kiyya beektan jeetii yaada shaggooyyee fa'a. Alii fi jaalala sirratti nabaabe onnee koo azeebaa si jaalala nuube daafii kottu naayaa ashiitaa inaabe. Sirboota jedhu fa'a. Innaan nama akkasiiti. Amma immoo sirbiin arraantan isiniif qabadhee dhufee sirba namaan hedduu jaaladhuu fi barsiisaa kiyya nama naaf ta'e namaan hedduu dinqisiifadhu. Wallisaa jaalatamaaf kabajamaa hangafoota Oromoo kan ta'e Kadir Sayid isinaaf yeroo barbaade. Asumaan YouTube kiyya James Tubi Entertainment subscribe naaf godhaa. Nin dhufaa daannaa beellamte qalbiitoo fanniftee malee maaltu si harkate wayi. Anaa baluu aniisaa baluu waliin jenne osoo waliin barin sinaarra seeqaa oltee jette na shoorarkee isite na laaffatte wannen didee osoon dheessu jaalalaa onnee too qabsiifte belbela na tolte haasawaa halaa bifaa fi unkaa kan kee caala arawana mijjooytu niin galaa iftaaniin deebi'ee si laala. Jettee maa haftee narraa abdii tomaa na dorkitee malaa. Maa haftee yaaddee niin dhufaa daannaa beellamte qalbiitoo fanniftee malee maaltu si harkate wayi. Guyyaa duraatti onsi jaalleesiin jee soba seeta jeetii malee na dhiifte deemuu kenna naasise numaan obse osoo na garaa malee. Waytiin gaafas mannaan ottaate haasawa keenya muddii kutte saa guyyaanis fagaate guyyaan billamaa sun na dheerate guyyaa lubbuun too hamuunte si eeggate hamuun ammachoyte haftee hamileen too. Urroyte malee maaltu si harkate wayi. Maa haftee yaaddee niin dhufaa daannaa beellamte qalbiitoo fanniftee malee maaltu si harkate wayi. Iftaan eegi wajjin ollaa. Afaan keetiin naan jette haatumaan naarsuu diddaaf nakki jibidde moo maaltu si harkate hambiisti kun onnee too keessaa birra si godhe guyyaa dhufaaf naa beellamte si eegedhamnaan jaboon gadde humaa natti toluu dide warra keessanillee dhufuun fedhe si lolan jeetiin sodaadde walii gahamtu. Na darbite malee maaltu si harkate. Galatooma.